Gaanfuree hedduu galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Egaa har'a Zaak Dubee wajjiniin qophii gabaabaa qabannee dhiyaanneerra akkuma hundi keessan beektanii Abiy Ahmedii fi gareen Biltsiginnaa filannoo uummanni biyyattii dhaabbileen siyaasaa gurguddoon kan harka adda bilisummaa Oromoo KFO fi akkasumas hawaasni addunyaa balaaleffatee adeemsisu malee jechaatu jira. Wiixata nu fuuldura jiru irratti filannoo Oromoon keessa hin jirre Oromiyaa keessatti adeemsifamu yookiin gaggeeffamu hin qabu jechuudhaan kanaan dura qeerroon Oromoo ibsa baasuun isaanis ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo moo har'a ibsa baasanii filannoon sirna faashistii utubuudhaaf gaggeeffamuuf qophiirra jira kana fashalsiisuu qabna kan jedhu dabarse. Filannoo sirna faashistii utubuuf gaggeeffamurraa qooda fudhachuun yakka ofiif saba ofii irratti dalaguudha jedha ibsi waboo har'a baase. Egaa ibsa kana keessatti bal'inaan kan mul'atu guyyaa filannoo jedhamee wiixatatti murtaa'e kana uummanni Oromoo filannoo kanarraa akka qooda hin fudhanne PP'n yookaan Biltsiginnaan uummata irratti balaa dhaqqabsiisuu waan danda'uu fi uummanni keenya manaa gaafa sanaa akka gad hin baane akkasumas immoo miidiyaaleen warri dilee ta'anii fi kan hawaasummaa waan biyya sana keessatti ta'uu tattamaanii akka gabaasaniif dhimmoota adda addaatii kan ibsa kana keessatti eerame. Egaa bal'inaan kanarratti kan Zaak wajjiniin odeeffannoo isiniin biraan geenyu ta'a. Akkasumas immoo miidiyaaleen addunyaa filannoo kanarratti maal jedhanii kan jedhu isin ilaalla. Filannoon addunyaa gaa filannoon kun rakkoo siyaasaa fi dinagdee rakkoo siyaasaaf waraana biyya sanaa furuu hin danda'u jechaatu jiru. Akkasumas gara Saudi Arabiyaatti deemnee keessattuu lammiileen Itoophiyaa kan Oromoonni keessatti baay'atan dararaa isaan irra gahaa jiru ammallee itti fufuu kan ibsuu akkasumas marii gabaabaa yookiin odeeffannoo kan isinii dhiyeessinu ta'a. Dhimmoota biroos keessatti makuudhaan garuu baay'inaan kan irratti xiyyeeffannu ibsa woboon baase ta'a. Egaa Zaak akkuma inni ibsuudha yaaletti waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase kana keessatti nutti agarsiisuu danda'u warri teeknishaanota keenya irra deebi'aniiti. Mata duree dhumsaati yoo ilaalle filannoo kana irratti hirmaachuu akka hin qabneedha. Namni mataadhuma isaatti filannoo kana irratti hirmaachuun sirna faashistii utubuu fi akkasumas immoo yakka ofiif saba ofii irratti raawwachuudha kan jedheedha. Walumaa galatti keessa deemnee otoo ilaalin Zaakatis gama keetiin dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenya nagaa gaafadhuuti waan ani irraa hambisetti itti dabaliitii sagantaa keenyatti fufna. Egaa ibsi har'aa kun bifa ibsaatiin haawaamu malee waamicha of keessaa qaba. Waamichi qabxiilee gurguddoo fokas irratti godhamee uummanni Oromoo maal gochuu qaba, miidiyaaleen Oromoo maal gochuu qaban, adeemsi geejjibaa guyyaa sanii maal fakkaachuu qaba, Oromoo fi Oromiyaan guyyaa san akkamitti ooluu qabdi kan jedhu ibsa baheetu jira. Kara mootummaatiin immoo wantoota dhoksaadhaan nu gahe miseejii isaan keessaan wal jijjiiraaran kan dhoksaadhaan nu gahe jira. Ibsa kanarratti akka argaa jirtan hospitaalota hundaaf jedhamee ibsa darbeedha kun adda guutuu Oromiyaa keessatti jechuudha. Hospitaalota hundaaf guyyaa boruu 12/2003 dhimma qophii balaa tasaa filannoo wal qabatu irratti mariin zuumiin waan jiruuf hoggansi hospitaalaa hundi ganama sa'aatii 4 walakkaa irraa eegaltanii akka hirmaattan haa ta'u jedha. Egaa miseejiin dhoksaadhaan keessaan walitti jijjiiranii hospitaalota guutuu Oromiyaa keessa jiraniif darbe kunii fi ibsi adda bilisummaa Oromoo maaliin wal qabata kan jedhu hin kaafna. Ibsi woboo gaafiin uummata Oromootiif dhiyeesse maal fakkaata kan jedhu ni kaafna. Miidiyaaleen idil addunyaa filannoon guyyaa tokko hafe kana ilaalchisee maal jechaa jiru, biyyattiin garam deemaa jirti kan jedhu kan kaasan ni kaafna. Keessattuu Oromiyaa keessatti xiyyeeffatee miidiyaan DW yookaan Deutsche Welle sagaleen reediyoo Jarmanii
Oromiyaa irratti xiyyeeffatee waan gabaasa guddaa baasee jira. Gabaasa sana ni kaafna. Aljazeeraa irratti waa'ee filannoo kana ilaalchisee waan baheetu jira. Duula na filadhaa isa dhumaa Jimmatti taasifame ilaalchisee keessattuu Drama Abiy Ahmed achitti raawwataa turellee ilaalchisee wantoota kaka'antu jiru, wantoota kaafnutu jira. Galaanni ummata Oromiyaa keessatti adeemaa ture sana fakkeessanii galaana ummata argannee ummanni kun hundi nu deeggareedhanii waan isaan fakkeessuudhaaf taasisaa turan keessatti waan hedduutu ka'ee jira. Isaanii kaafnaa saniin dabalataan har'a Ameerikaa keessatti June 10 yookaan June 10 jedhama yookaan Juunii guyyaa 19ffaa irratti waan kabajamutu jira. Siyaasa Itoophiyaa wajjin waan wal qabatutu jira. Dajanee dhimma kanas waan muraasa irraa jenna sa'aa yoo arganne June 10 kun egaa waan hama abboota ummata biyya kanaa irratti hojjetan recognize godhanii ummata biyya kanaa walitti araarsuudhaaf waan hamaa duubatti hojjetame sana recognize gochuun barbaachisaadha jedhanii biyya keenyatti yeroo siidaan aanolee fi calanqoo haajigu yeroo jedhamutti Ameerikaan immoo siidaa warroota kana dura miidhaa warra sirna gabroonfatootaatiin irra gahe ilaalchisee guyyaan kun akka ayyaana federaalaatti Ameerikaa keessatti akka kabajamu June 10 yookaan June 19 kun akka kabajamu godhanii jiru. Kanas irraa waan jennuutu jira. Kanaaf dhimmoota birootu jira. Gara Dajaneetti deebi'aa keessattuu waamicha woboon godhe kana akka sirriitti hordofee uummanni Oromoo hojiirra oolchu kan jedhu ibsaarraa keessatti waan eeramu jira. Sana booddee irratti deebinaa. Dajanee gara kan keettitti deebi'a. Gara dhagaa gara ibsa wobootti otoo hin darbin dura kan biraa odeeffannoon biyya keessaa nu gahaati jiru. Warri filannoo kanarratti cidha walii ta'uudha fi akkasumas wal deeggaruudha wajjiniin biyyattii kana gara barbaadanitti oofuudha jedhan filannoo irratti akkamitti filannoo kana adeemsifna akkamitti immoo aangoo qoodanna kan jedhu egaa marii waliigalaa kan jedhu tokko garee tokko dhaabbatanii turani amma ammaatti waliin mari'ataa turanii dhoksaatti egaa gaafa sanbata dura yookiin boru irbaata qabnaa isa dhumaatii fi irbaata qabnaa dirqama keenya fixuu keenya mul'isuudhaaf irbaata qabnaa kanaaf paartilee gurguddoo paartilee achirratti hirmaatan keessa hooggantoota lama nu ergaa jedhanii boru paarkii Shaggar jedhamu kan paarkii Abiyyi keessatti irbaata qophii irbaataa yookiin immoo egaa gaafa sana isa afaan Amaaraatiin fantaziyyaa jedhan sanarraa oolu jechaadha. Shaggar paarkitti warroota biyya fagoodha yookiin iddoo adda addaatii dhufaniif transportii mataa isaaniitiin dhufanii mootummaan akka sana danda'u warra fagoodhaa dhufan immoo Continental Hotel kan jedhamu Capital Hotel kan jedhamutti iddoon akka qabameedhaaf egaa bifa kanaan warri filannoo kanarratti hirmaatan keessattuu warri Ahadaawim jedhan kuni golatti galanii waliin mari'ataa turanii boruu akeekni keenya xumuramuusaa kan ittiin gammachuun ibsamnu jedhanii paarkii Shaggar jedhamu sana kan Abiyyi ijaarrate sana keessatti egaa hirbaata sirna irbaata adeemsifatu egaa cidha qabu jechaadha boruu karaa amma gara ibsa bahee kanatti kan waraanni bilisummaa Oromoo baase kanatti yoo darbinu mata dureen namtisaa filannoo sirna faashistii utubuudha fi gaggeeffamurraa qooda fudhachuun yakka ofiif saba ofirratti dalaguudha kan jedhudha. Teknishaanonni keenya ibsa kana sirriitti akka nu agarsiisanii namoonni tokko online irratti nu agarsiisaa jedhaa waan jiraniif ibsa kana kan baasee ajaja olaanaa ABO WBO jedha. Egaa seensarratti seenaa jedha seenaa siyaasa Empire Itoophiyaa keessatti filannoo fakkeessii malee filannoon uummataan fudhatama argatee gaggeeffamee akka hin beeknedha seensarratti kan ibsu. Egaa filannoon amma paartiin Biltsiginnaa yookiin egaa OPDO jechuudha nan gaggeessa jechaa jiru kunis ulaagaa filannoo kan hin gunne ta'uu bira darbeetu filannoodhuma jedhameetu waamamuun isaa sirrii miti kan jedhudha. Maqaa filannoo jedhu kennamuufinu sirrii miti jedha ibsi WBO kuni. Egaa akeekni filannoo kana dimokiraatawaa
tokko fakkaatanii ummata bilisaan akka hin sochoone aangoo siyaasaa filannoodhaan uummatarraa fudhachuu akka ta'edha. Akkasumas asuma ibsa kana keessatti piipin yookaan biltsiginnaan mataadhuma isaattuu filannoo gaggeessuu dhiisiti mataadhuma isaattuu paartii fonqolchaa fi shiraan aangoo siyaasaa impaayera Itoophiyaa sana qabate waan ta'eef uummata bakka bu'uu hin danda'u. Bakka bu'uu duwwaa otoo hin taane immoo bakka bu'ee uummata bakka bu'ee filannoo qopheessuu fi haamilee fi aangoo sirnaawaa ittiin qabu jedha. Ibsi woboo kuni egaa ibsi woboo kuni baay'inaan waan paartiin diinaa kun diina jedhee kana paartiin biltsiginnaa kun waan inni keessa jiruu fi seenaa Itoophiyaa dugda duubatti deebi'ee erga hubachiisee booda irratti yoo filannoon kun itti fufee balaan inni dhas baatee deemu maal akka ta'e ibsa Zaaki. Egaa akeekni filannoo kana yoo milkaa'e maal ta'aadha. Filannoon kun callifamee yoo bira darbee balaa sirni Abiy Ahmed gadhaabuuf deemu maal inni jedheeti kan ibsu. Tokko Abiy Ahmed akka waan filannoo kanaan beekumtii isaaf kennutti fakkeessuudhaan addunyaa ittiin afaan fanjeessuudhaaf tattaafata. Kanaaf filannoon kun fashalaa'uu qabaa kan jedhuuf lammaffaa Abiy Ahmed akkuma ofiiyyuu jedhetti abbaa hirree riyaa hin qabne kan mirga bilisummaa, mirga siyaasaa, mirga qabeenya horachuu fi mirgoota dhala namummaa mara sarbu deema. Kanaaf filannoon kun isa filachuun yookiin paartii isaa filachuun kun hafuudha akka qabuudha kan woboon asirratti baase. Kan biraa woboon kan tuqe keessa Oromummaan akka ilaalcha farra Itoophiyaatti fudhatamee itti duulamaa jiru kuni namni sabboonummaa qabu marti shororkeessaa jedhamee ajjeefamuudhaa fi hidhamuudhaa fi saaxilama. Ajjeefamuudhaaf hidhaa yeroo dheeraatiif saaxilama. Kanaaf filannoon kun fashaluutu irra jira kan jedhudha. Kan biraa ammoo bulchiinsi Oromiyaa jedhamu ni diigamaa jedha woboon. Ibsa isaa kana keessatti Oromiyaan immoo bakka hedduutti qoodamtiidha. Kana yeroo baay'ee xiinxaltoonni siyaasaas akkasumas dhaabbileen siyaasaa sabboontonni Oromoos yeroo baay'ee kan jedhaa jirani warri ahadaawii biltsiginnaan fi warri ahadaawii kuni keessattuu warri sirna Minilikii fi sirnoota darban leellisan kuni Oromiyaan haa diigamtu jechaa dhaadachaa akka turan gaafin isaanis kan akka ta'e Abiy Ahmed immoo dabareedhanii waan warri jarri jedhan warra ahadaawiin kun jedhani warri restas mallaashoofiin jedhan kun resti deebisuudhaaf fi qabsaa'aa jiran kun jedhan hundumaa godhaafiti turesi ammas mallattoon tokko mul'ataa jira. Kanarraa sodaadha ka'uudhaan natti fakkaata. Wobooni bulchiinsa Oromiyaa jedhu ni diigama, Oromiyaan bakka hedduutti qoqqoodama kan jedhu sodaa qabuudha. Qeen Oromoo qee gaddaa ta'a. Qee iyyummaaf gadadoo ta'eet itti fufaa. Akkuma bara Minilikiif akka Dargii sanatti jiraachuuf eenyummaa isaa jijjiiruuf dirqama Oromoon kan jedhudha. Kan biraa afaan Oromoos afaan baadiyyaa akka ta'u magaalota keessaa dhiibamaatti deemaadha. Akkuma amma argaa jirtu kana afaan Oromoo gara magaalaarraa gara baadiyyaatti dhiibamaa akka jiru mallattooleen hedduutu mul'ataa jira. Oromiyaan dirree siyaasa impaayirtiin keessatti dhiibamtee dhiibamuudha kan jedhu. Egaa walumaa galatti waa hedduu kaasaa kana keessatti ibsasaa keessatti wobooni. Kanaafi furmaanni isaa maalinni kan jedhudha. Ibsa kana keessatti biyya sana keessatti siyaasa nageenyaaf dinagdee Oromoo argamsiisuudhaafis kan jedhu jira. Walumaa galatti guyyaa filannoodha jedhamee biltsiginnaan kaa'e kana uummanni keenya maal gochuu qabaa kan jedhu qabxiiwwan sadii gurguddoodha lafa kaa'e. Mee qabxiiwwan asirratti ka'an kanniin teeknishaanonni kenna ol siksanii yoo nu kaahuu danda'an dajanii takkaan irra deemnee keessatti waan uummanni hojjechuu qaba jedhamee kaa'ame kanarratti sirritti xiyyeeffannoo goonee kaasuu waan qabnuuf wantoota muraasa guyyaa sana haa godhamu jedhanii isaan ka'an irra dhaabbannee takkaan haa kaafnu. Guyyaa filannoo fakkeessin kun geggeeffamu irraa qooda fudhachuu dhiisuun dirqama Oromoo hundaati jedhu
guyyaa kanatti piippiin ummata nagaa irratti balaa dhaqqabsiisuu waan maltuuf ijoollee fi namoonni gameeyyiin marti akka manaa hin baane manatti ittisuun barbaachisaadha jedhee jira. Waan kana jedhame wajjin waan wal qabatuu fi waan piippiin gochaa jirtu itti deebina. Sadaffaa guyyaan filannoon kun geggeeffamu sochii geejjibaa akka bakka bakkatti hin sochoone ogguramuu qabaa kan jedhu. Egaa balaan isaan laalan Oromiyaa keessa iddoo hundatti socho'aa jiru waan ta'eef balaawwan taasifamuudhaaf qophaa'an kana wajjin wal qabatee Oromiyaa keessa bakkee kamittuu geejjibni akka hin sosochoone kan jedhu asirratti eeranii jiru jechuudha. Filannoon kun bakka bu'ummaa ummataa hin qabne addunyaa hubachiisuudhaaf miidiyaa hawaasummaa garaagaraa diddaa guyyaa kanatti Oromiyaa mara keessatti geggeeffamu hunda saffisaan gabaasuun dirqiidha. Kana egaa OMNs dabalatee miidiyaaleen Oromoo jiran miidiyaaleen hawaasaa hundi diddaawwan Oromiyaa keessatti gama adda addaatiin filannoo kanarratti adeemsifaman. Fakkeenyaaf iddoowwan filannoon itti adeemsifaman haala danda'ameen osoo balaadhaan of hin saaxille akka hiriirri hin jirre bakkeewwan filannoo akka duwwaa oolan suuraawwan agarsiisan kanneen fayyadamuudhaan miidiyaalee outleetii adda addaatiin barreeffamaan miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee gurguddoo saatalaayitii irra jiran dabalateeti waan kanarratti dalagamuu qaba kan jedhu dabarsanii jiru. Filannoon kun bakka bu'ummaa ummataa akka hin qabne addunyaa hubachiisuuf miidiyaa fi miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti Oromiyaa mara keessa geggeeffamu hunda saffisaan gabaasuun dirqii ta'a jedha. Dhuma irratti filannoon kijibaa kun geggeeffamus geggeeffamuu baatus kan ummata bakka bu'u waan hin taaneef fudhatama hin qabu jedha. Egaa kuni baay'ee ibsa jedhee ibsuudhaaf na rakkisaa baay'inaan waamicha taasifame kana ummanni Oromoo akka hojiirra oolchuun ummata Oromoo immoo wanti dirqama ta'uuf konsekwensiin filannoon kun qabatee dhufaa jiru heera jijjiiruu federaalizimii balleessuu warroota mana hidhaa Oromiyaa guutuu keessa jiran sababa Oromoo fi Oromummaa isaanii qofaaf hidhaman dararaa adda addaa irra geessuudhaaf waan qophaa'amee jiruuf qophii kana fashaleessuun dirqama Oromummaa bahuun dirqama kan jedhudha. Dajane wanti itti dabalte yoo jiraate saniin dabalataan garuu PP'n keessattuu biltsiginnaan guyyoota dhufan keessatti miidiyaalee qabdu fayyadamuudhaan filannoo fashaleessuudhaaf bakka akkanaatti wanti akkanaa godhame jedhanii meeshaalee waraanaa bakka adda addaatti awwaalanii fakkeessanii waan akkasii babbahu fakkeessuudhaan miidiyaa irratti gabaasuudhaaf akka deeman fa'aa odeeffannoowwan akkasii nu gahaa jiru. Saniin dabalataanis bakkee adda addaatti suuraawwan bakka adda addaatti namoota walitti qabanii kaasanii hiriira filannoodhaaf qophaa'e jedhanii gabaasawwan akkasii hojjechuudhaaf leenjiin kennamee gaazexeessitoonni miidiyaalee biyyattii keessa jiran cufti kan akka Faanaa, EBC, OBN bakka hundatti dispaaч ta'anii bakka hundatti ergamanii akka jiranidha. Namoota bakka adda addaa dirqiidhaan fidanii kaardii filannootu namoota hin qabne hiriirsanii footoo kaasuudhaaf akka qophaa'anii jiranii fi namoonni filannoo irratti hirmaataa jiran kan jedhu agarsiisuudhaaf halkan subiidhaa kaasee diraamaawwan bifa akkanaatiin qindaa'anii jiru. Meeshaaleen waraanaa ofii isaaniitii awwaalanii qabuudhaaf deeman jiru. Kanneen irratti ummanni keenya beekee ammumarraa akka qophii godhu kan jedhudha. Dajanne dhiifama sitti hin deebi'a. Gara keetti hin deebi'a. Gaariidha. Iddumatti dhaabdeen itti fufaa. Egaa qabxiiwwan gurguddoo shanan amma woboon kaa'e kana keessa dhumarratti kan jedhee waraanni bilisummaa Oromoo dirqama ulfaataa kana lubbuu isa gaafatu ofitti fudhatee galmaan ga'uuf socho'aati jira kan jedhudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dirqama ulfaataa kana lubbuu isa gaafatu ofitti fudhatee galmaan ga'uuf socho'aa akka jirudha. Kana asirratti ibsee uummanni Oromoos bakka jirutti dirqama isaa ba'achuudhaa fi milkaa'ina waliigalaa Oromoof argamsiisuudhaaf filannoo sirna faashistii utubuuf gaggeeffamaa jiru kana akka fashalsu ni dhaammannaa jedheeti egaa injifannoo uummata Oromoof jedhee ajaja olaanaa ABO wobootu kana baase jedhee dhumarratti kan ibsu. Egaa akkuma Zaak duraan atis dubbattee anis ibsuu yaale keessattuu waan guyyaa kanan duras haa ta'u woboon dhaammate keessa guyyaa filannoo fakkeessii gaggeeffamu kanarraa qooda fudhachuu yookaan dhiisuun dirqama Oromoo maraati kan jedhudha.
Kana duras gama seeratiin yoo ilaalame jennee ibsaati turre warri hogeessitos seeraas kan jedhaa turani guyyaa sana dirqiidhaan illee yoo singalmeessanii yoo dirqiidhaan illee kaardii filannoo fudhatte filannoo sanarratti hirmaachuun dirqamni hin jiru bu'uura seeraa hin qabu kan jedhudha. Actually biyya sana keessatti seerri illee yoo jiraachuu baate gaafa sana galmaa'ee jedhanii dhaquun dirqama akka hin jirredha. Egaa kanaafi gama kanaan qabxii tokkoffaan uummanni gaafa sana waamicha kana kabajuudhaan irratti argamu yoo dhiise seerumti biyya sanaatu isan dirquu jechaadha. Filuus filatamuu dhiisus hin danda'a. Kan biraa guyyaa kanatti piippiin yookiin immoo biltsiginnaan uummata nagaa irratti balaa dhaqqabsiisuu waan maltuuf ijoolleef namoonni ga'eeyyiin marti akka manaa hin baane manatti ittisuun barbaachisaadha. Zaaka asirratti kun atis kaaftee hedduu barbaachisaa fi uummanni kan hubachuun irra jiraatu. Dookumentiin numti dhiyeenya kana yeroo adda addaatti gadi baafnee ibsaa jirru amma immoo biltsiginnaadhuma isaa federaalaa keessaa dhiyeenya kanatti odeeffannoon keessattuu hooggantoonni isaanii olaanoon tokko tokko kan keessaa miliqee isaan biraa ba'u akka mul'isutti maal jedhaati jiru. Guyyaa filannoo kana poolisii hidhataan milishaan naannoo korojoon sun jiru baay'inaan bahee naannoo sana hidhanna isaan akka Gibra Hayil jedhu Gibra Hayiliin sun bahee naannoo sana akka eegudha. Egaa Gibra Hayiliin kun bahee naannoo sana in eegaa jechuun naannoo filannootti silaa waraanni dhiyaachuun irra turre naannoo sanatti argamu jechuudha. Kanaaf abbaa fe'an irratti tarkaanfii fudhatanii shanee yookiin onag yookiin waan biraati jechuun hin mala. Gama biraatiin akkuma odeeffannoon isaan biraa bahaa jiru qabatamaan ibsutti filannoo kanaan wal qabatee qaamni sadii nagaa booressuu waan jiruu fi waraanni keenya of eeggannoodhaan haa dhaabbatee haa eeggatu kan jedhu tokko labsa dabarsaniiru. Waraanni isaanii hidhattoonni isaanii poolisiin milishaan liyyuu haayiliin jedhan kun hundumtuu iddoo iddootti bobba'eeti jira. Kuni sodaa uummanni gaafa sana nu balaaleffataa kan jechuudhaan ka'uudhaan isaan garuu warri filannoon kun seera qabeessa miti jedhan warri biyya keessaas addunyaanis gaafa sana reject waan godhuufi sababa kanaan jeequmsi ni ka'aa kanaaf qophaa'uun nurra jira kan jedhu tokko qabu. Kanaaf of qopheessaniiru jechaadha jeequmsa kaasuudhaaf. Kan biraa immoo keessattuu Oromiyaa keessatti jedhu abaa'uunii fi kafaa'uun filannoo keessaa waan ba'anii fi jeequmsi uumamuu danda'a Oromiyaa keessatti kan jedhu kan duraan dursanii lafa keewwataniiru. Egaa sababa uummanni yeroo isaan reject godhu kafaa'u yookiin abaa'u yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo isaan shanee jedhanitti sanatti haqachuudhaaf itti qophaa'aa jiru. Naannoo Finfinneetii fi naannoo Amaaratii fi warra Kibbaatti immoo warri filannoo keessatti hirmaatanii mufachuudhanii uummata nutti kakaasuu malu kan jedhudha. Kun hundumtuu wanti isaan qophaa'aa jiranii fi gaafa sana tarkaanfii isa fakkaa waan barbaadan sana fudhatanii qaama biraatti hirkisuu waan barbaadaniif. Kanaaf guyyaa kanatti piippiin uummata irratti yookiin biltsiginnaan nagaa irratti balaa dhaqqabsiisuudhaan waan maltuuf ijoollee fi namoonni ga'eenyiin marti akka manaa hin baane manatti ittisuun barbaachisaadha kan jedhe woboon kanarraa ka'uudha. Odeeffannoodhuma hundumtuu quba qabnuudha. Guyyaan filannoon kun gaggeeffamu egaa zaak waan hedduu dhiyeessuun hin danda'ama. Yeroo iddoo adda addaatti waraanni iddoo kanatti socho'aa jira. Namoonni hidhatan naannoo kanatti socho'aa jiru jedhanii yeroo ammaa kana namoota hedduu to'annaa jala oolchaa akka jiran fi gaafa immoo uummanni yoo bahee reject isaan godhe jeequmsa uumanii warra kaanitti qabachuudhaaf qophii godhaa akka jiranidha. Egaa as keessatti tokko qabxiin guddaan woboon baase keessa guyyaa filannoon kun gaggeeffamu sochiin geejjibaa akka bakka bakkatti hin sochoone ugguramuu qabaadha. Egaa yeroo isaanis ibsa baasaa jiran keessattuu boordiin filannoo sochiin godhamu of eeggannoodhaan keessattuu kan geejjibaa akka hin dhaabbannedha. Akkasumas sochiin ambulaansiidhaan fi wanta akkasii kana alatti inni kaanis socho'uu akka danda'udha kan jedhaa jirani.
Egaa sochiin geejjibaa bakka bakkaatti socho'uu hogguruuni sochii waraanni kun uummata irratti dararanni qaqqabsiisuudha deemu akkasumas milishoonnis haa ta'u poolisoonni haa ta'u liyyuu haayileen sirna kanaa uummata hogguruudhaaf uummata ajjeesuudhaaf waliigatti sochii isaan godhan kana hogguruudhaaf egaa walumaa galatti sochii geejjibaa akka bakka bakkatti hin sochoone hogguruu qabnaa kan jedhudha kanas keessatti baase egaa kana dura sochii kanaan dura qeerroon godhu wajjiniin kan dhufee wal simuudha kan waraanni bilisummaa Oromoo amma baase zaake gama miidiyaatiin nutis kan keessa jirrudha miidiyaan idilees haa ta'u kan hawaasummaa hundi isaaniitu saffisaan waan Oromiyaa keessa fi biyya sana keessatti ta'u dafanii gabaasanii hawaasa addunyaatti saaxilu hawaasa addunyaatti agarsiisudha kan jedhu walumaa galatti filannoon suni akka Abiyyi faa kana durannoo dubbate ani ilma Mallasii akkamitti korojoo hatu akka danda'amu itti beekna jedhani lammata immoo korojoon already hatameeti guutameera iddoo tokko tokkotti lafa nagaan hin jirretti kan afee alatti kanaaf filannoon kijibaa kun gaggeeffamuu baatus kan uummata bakka bu'u miti jedhe wobooni dhuma irratti akkuma sila ibsegaa waraanni bilisummaa Oromoo dirqama ulfaataa kana kan lubbuu isaa gaafatu ofitti fudhatee galmaan ga'uuf fi socho'aa jira kanaaf uummanni keenyas sochiin kun akka milkaa'uu fi sirna faashistummaa utubuu fi filannoo gaggeeffamurra fashalsiisutu irra jira kan jedhu walumaa galatti waamicha kan dhiyeesse zaak gama keetiin waan itti dabaltee jira. Wanti nama ajaa'ibu namichi kun waan jedhu jalqabarraa jalqabeeti of eeggachaa waan hin turreef kaleessa gaazexaan idil addunyaa baay'ee beekamaan keessattuu dhimma ikonomii irratti barreessuudhaan beekamu The Economist jedhamu barreeffama ajaa'ibaa qabatee gadi bahee barreeffama kana keessatti namtichi waggaa 7 irraa jalqabeeti ani nugusa ta'uudhaaf jedhee haadha kootu nugusa taata naan jedheeti bifa akkasiitiin abjuu akkasiitiin guddateerraa kana caalaa wanti eeggamu hin jiru filannichi qabxiin isaa dursee kan beekame jedheeti qabatee kan bahe jechuudha gaazexaan The Economist jedhamu gaazexaaleen adda addaa idil addunyaa guutuudhaan filannoo biyya sanaa bifa akkanaatiin mormanii yookaan bifa akkanaatiin ilaalcha gadi bu'aa kennanii fi hin beekani DW Al Jazeera akkasumas gaazexaalee idil addunyaa adda addaa irra darbee immoo International Crisis Group filannoo kana wajjin wal qabatee nageenyi Itoophiyaa qofaa miti nageenyi Oromiyaa qofaa miti nageenyi Horn of Africa haala yaachisaa keessa seenuu danda'a rakkoon haala nageenya Horn of Africa kun immoo filannoo fi dhimma hidha laga Abbaayyaa kana wajjin wal qabatee gahuu danda'u guutuu Afrikaa destabilize gochuu haala danda'uun adeemaa jira waan ta'eef addunyaan waan kana haa dhaqqabdu kan jedhu International Crisis Group gabaasa isaa kaleessa baase keessatti ibsee jira gabaasni idil addunyaa bakka adda addaati bahaa jiru hundi egaalaal bulii qeerroo sirba jedhuun wanti eegalleef filannoon kun filannoo sobaa ta'uu fi filannoo qaama kamiinuu hin ammannee fi biltsiginnaa yookaan Abiyyi Ahmad aangeessuu qofaaf adeemsifamaa jiru akka ta'e beeksisuudhaaf duula godhame keessatti qeerroo fi qarreen Oromoo hojiin isaan hojjetan hojii ajaa'ibaa irra ta'uu darbee filannoo kana guutuun guututti kan kuffisan isaanii gaazexaan Jarmanii kan Deutsche Welle jedhamu websaayitii isaa irratti kaleessa keessattuu wanti inni qabatee bahe yoo nu mul'isuu danda'an teeknishaanonni kenna keessattuu Oromiyaa keessatti wantoonni godhamaa jiran opereeshinii ABO dabalatee jechuudha. Gama adda addaatiin wantoonni godhamaa jiran kunniin guutuun guututti filannoodhaaf haala mijataa uumuu akka hin dandeenyee fi filannoon kun yoo godhames balaa hamaa biraa akka qabatee dhufuu danda'uudha kan qabatee bahee jechuudha DW'n. Tuttiin bahee jidduutti addaan citee ture kan DW fi kan Al Jazeeraati kan laalaa jirtan kun kan Al Jazeeraan qabatee bahee Al Jazeeraadhaan dabalataan DW The Economist wanti isaan qabatanii bahanii waan ajaa'ibaati odeeffannoo ajaa'ibaa qabatanii bahanii akka argaa jirtan kanatti
the Ethiopian Oromia region is volatile ahead of election jedhani turtiin waggoota sadan darban wantoota Oromiyaa keessatti ta'aa ture walitti bu'iinsa lola jidduu woboo fi waraana Itoophiyaa jidduutti adeemaa jiru lola adda addaa Oromiyaa keessatti bifa adda addaatiin adeemaa jiru keessattuu humna jijjiirama biyya sanii kan ta'an qeerroo fi qarreen Oromoo gama adda addaatiin kun mana hidhaa kun gara bosonaa seenuu kaasanii duulli na filadhaa biltsiginnaan bakka adda addaatti godhaa jirtu kun ummata bifa adda addaatiin foorsi godhanii baasuun kunii fi wanti adda addaa isaan mul'isaa jiran kun filannoon kun haala nagaatiin akka xumuramuu hin dandeenyee fi wanti inni qabatee dhufus biyyattii sana gara fuulduraatti waan ceesisu akka hin taane qabatanii bahanii jiru. Filannoon bifa adda addaatiin kaardiin kennamaa ture. Wantoonni boordiin filannoo yeroo adda addaatti baasaa ture hundi sirnicha kan tajaajiluu fi sirnicha qofa irratti kan hundaa'e akka ta'edha qabatanii kan bahanii keessattuu akka argaa jirtu the nature of this nature in walitti bu'insi Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kunii fi filannoon kun lamaan wal qabatee biyyattii rakkoo keessaa hin baane keessa seensisuudhaaf deemaa jira kan jedhudha qabatanii kan bahanii Al Jazeera irrattis keessattuu Dr. Awwal Aloo fi hayyoonni adda addaa barreeffamni isaan barreessan akka agarsiisutti lolli amma adeemaa jiru kunni bakki adda addaatti wanti ta'aa jiru kuni akka Abiyyi isteedemii Jimmaatti fakkeessuudhaaf galaana ummataatu bahee na simate jedhee fakkeessuudhaaf godhe udun ta'in rakkoon keessoo biyyattii keessa jiru rakkoo hamaadhaaf akka saaxiluuf deemuu fi filannoon kun godhamuun immoo rakkoo san irratti rakkoo biraa akka dabaluudhaaf deemuudha. Kanaan dabalataan wanti baay'ee nama ajaa'ibu filannoon kun itti godhama jedhamee kan yaadamaa jiru teessoo 547 keessaa gara teessoo 400 qofaa teessoo 147 guutuu Tigraay dabalatee Oromiyaa walakkaa dabalatee Amaara keessatti naannoo Qimantii fi Agawuu dabalatee warra Beenishaangul warra Hararii dabalatee iddoowwan filannoon itti hin godhaman jedhamee boordiin filannoo kaa'e hundatti filannoon hin godhamu filannoo kanaan egaa teessoo 400 keessaa kaalkuleet godhatanii kaawwatanii jiru nuti persentii 80 yoo argachuu dandeenye akkuma goone warra paartii mormitoota jedhan kama ilaalcha insaan wal fakkaatan warra akka Izeemaa fi warra akka Abanii fa'aa teessoo 20 kennu yoo dandeenye tokkoffaa addunyaa irratti teessoon 20 hafe sun gara warra dorgomtootaatti deemuun isaa akka filannuchi filannoo nagaa filannoo dimokiraatawaa ta'ee fi ummanni sagalee inni kenne sagaleedhumaan directly bakka ummanni kenneef akka deeme agarsiisuudhaaf warra dhuunfaadhaan dorgomanis paarlaamaa seensisuudhaaf calculationin hundi hojjetamee xumuramee jira osoo biltsiginnaadhumaan illee kophaa mo'atte iddoo filannoo tokko tokkotti dabarsanii warra mormitoota isaan deeggaraniif yookaan isaan wajjin jiraniif kennuudhaaf qophiidha. Calculationin isaa filannoo xumuramee kanaafi gaazexeessitoonni idil addunyaa yookaan gaazexoonni idil addunyaa fi miidiyaaleen idil addunyaa hundi kan jedhaa jiran filannoon kun filannoo osoo hin taane nugusicha ani nugusa jedhaa ture legitimacy kennuudhaaf waan godhamu qofaadha jedhanii kan ibsaa jiranii fi Dajane. The Economist akkaataan inni itti fixee dhugaadhumatti kan namatti toludha. The Economist yeroo fixu filannoo kanaaf Abiyyi kan inni ariifataa jiru dhuguma filannoo otoo hin taane kan haatisa mootii taata jettu sana mirkaneeffachuudhaaf kan jedhudha. Egaa miidiyaaleen addunyaas haa ta'u yeroo ammaa kana waa'ee waraanaa yeroo dhufu gara Tigraay irratti fuulleffataa kan turan waa'een filannoo kun immoo yeroo dhufu gara Oromiyaa irratti kan fuulleffatan sababni isaa Oromiyaa keessatti piipin kan fudhatama hin argannee fi yeroo ammaa kana dhaabbileen siyaasaa Oromoo lama gurguddaan kan keessaa ittiin ba'an akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin gama tokkoon bosona keessaa yeroo ammaa kana waraanaa waan jiruuf Oromiyaa keessatti filannoon adeemsifamu kun shakkii ummata guddaa kana keessatti immoo biyya sanaaf giddu galeessa iddoo ta'e keessatti shakkii guddaa isaanitti uumetti jira. Egaa akkuma sila dubbachuu kaate zaak keessattuu biltsiginnaan kun yeroo gaaddisa Oromoo keessa piipin Oromiyaa jedhamtu kun yeroo sana OPDO'n yeroo sana yeroo gadi baatee jettu Abiyyi Ahmedin hin mootu gaaddisa kana keessa ture jennaan ani Oromooni ammi tokko na filates na filatu baates ni gaa 50+1 teessuma
parsantii shantamaa fi qabxii dabalata tokko naannoo biraa walitti fiduudhaan achirraa argachuu nan danda'a jedheeti kan Oromoo baay'ee akka iyyaachifne kan inni kalkuleetii godhate. Ammas filannoon iddoo adda addaatti adeemsifamu barcumoota sana lakkaawwateeti kan garasitti deemaatti jiru gara filannootti deemaa jiru. Egaa naannoo adda addaa Affaar, Somaalee maal jedhee jara walitti hidhee akkuma yeroo wayyaanee caala የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር jedhamu sana jalatti akka amma immoo የሰላም ሚኒስቴር biyya nagaan hin jirre keessatti ministeera nagaatiin jara kana walitti qabee barcuma sana lakkaawwata jechaadha. Egaa har'a zaak gara televizyinitti kan dhufne yookiin ergaa dabarsuudhaaf kan dhufne ergaa filannoo ilaalchisee filannoo warra biltsiginnaa jedhan kana kan hawaasni addunyaa hin fudhanne kan Oromoon akkuma jirutti hin fudhanne fudhachuu duwwaa otoo hin taane Oromooniif Oromiyaan keessaa dhiibamanii kan baane garuu warri Oromoof Oromiyaa hin jaalanne kan keessatti dandasaa kan keessatti sirbaa jiranidha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo akka keessatti filannoo keessatti hirmaanne dhiibamanii baani hooggantoonni siyaasaa Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti gidiramaa jiru kan akka obbo Daawud Ibsaa immoo mana keessatti hidhamanii lubbuudhaan jiraataniif hin jiraannedha yeroo hin beekamnetti kanaatti egaa yeroo ammaa kana woboon immoo gama isaatiin ibsa baasanii kanarratti filannoo kanarratti hirmaachuun ofiifis ta'ee saba ofii ganuudha kan jedhudha. Egaa waan woboon kaase keessa amma tokko warra gara duubaatti turanii dhufanii fi yaadachiisuudhaaf filannoo kanarratti yoo callifame bira darbame jechuunis filannoon kun callifame yoo bira darbame balaa sirna Abiy Ahmed gadi baasuuf deemuu baruun barbaachisaadha jedheeti qabxiiwwan kaa'e. Qabxiin ni jalqabaa Abiy Ahmed akka waan filannoon kun beekamtii isaaf kennutti fakkeessuudhaan addunyaatti afaan fanjeessuuf tattaaffata. Lammaffaan immoo Abiy Ahmed akkuma ofiiyyuu jedhe abbaa harree hiriyaa hin qabne kan mirga bilisummaa, mirga siyaasaa, mirga qabeenya horachuu fi mirgoota dhala namummaa mara sarbuuf deemu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha jedha. Sadaffaa irratti immoo Oromummaan akka ilaalcha farra Itoophiyaatti fudhatamee itti duulamaa waan jiruuf namni sabboonummaa qabu marti shororkeessaa jedhamee ajjeefamuu fi hidhaa bara dheeraa fi ni saaxilama. Kanaaf calli jennee ilaaluun nurra hin jiraatu kan jedhudha. Akka qabxii arfaffaatti bulchiinsi Oromiyaa jedhamu ni diigama. Oromiyaan bakka hedduttis ni qoqqoodamti. Kanaaf callifnee ilaallu maqaa filannootiin balaa nutti deemu kana kan jedhudha. Shanaffaan qe'een Oromoo qe'ee gaddaa, qe'ee hiyyummaa fi qe'ee gadadoo ta'eetti fufa akkuma bara sirnoota darbanii jedha wobooni akka bara Minilikii bara Dargiitti jiraachuu fi eenyummaa isaa jiraachuuf Oromoon eenyummaa isaa jijjiirrachuuf dirqama. Oromummaa isaatti sabboonummaa isaatti boonuu dhiisee akkuma bara sirnoota darbanii eenyummaa isaa jijjiirrachuutti dirqamaadha. Kan biraa afaan Oromoo akkuma amma godhamaa jiru afaan Oromoo magaalaa keessaa gara baadiyyaatti dhiibamuuf dirqama. Qabxiin torbaffaan immoo Oromoon dirree siyaasaa impaayirtii keessatti dhiibbaa akka meeshaatti dubbachuu qofa yookaan immoo ajjeefamuu fi hidhamuun hiree isaa ta'uuf deemti jedha. Egaa yeroo mirgi isaa sarbamee jedhe kaani diinaf yookiin inni warra hangorra jiruu fi akka meeshaatti dubbateetuma jiraata malee of danda'ee hin jiraatu yookaan immoo yoo sana murmee hidhamuuf ajjeefamuudhaaf deema. Kanaaf qabxiiwwan torban woboon kaa'ee kana kaa'eeti furmaanni isaa immoo qabxiiwwan shanan duraan dubbanne sana kaa'e. Egaa kana fakkaata gama akkuma jette gama miidiyaa addunyaatiin yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan filannoodhaan wal qabatee Oromiyaa irratti ta'eera. Gama PPTinis immoo uummanni akka filannoo kana hin fudhanne waan beekuuf gama waraanaatiin isaanis qophii akka godhaa jiranii. Kanaaf keessattuu guyyaa filannoo kana
piipin tarkaanfii adda addaa fudhattee uummata keenya irratti miidhaa qaqqabsiisuu waan dandeessuuf uummanni keenya manaa akka hin baane ijoollonnii fi keessattuu warri dadhabooni manaa akka hin baane warri abbootii manaa to'annaa guddaa gochuun isaan irraa akka jiraatudha. Kanaaf qabxiin kun qabxii guddaadha. Tarii waan ibsa oboon baase kanarratti wanta itti dabaltu yoo jiraate itti dabaltee kana booda immoo lammiileen keenya Saudi Arabiyaa jiranii dararaa isaan irra ga'us kan laallu ta'a. Asumaan egaa ammas irra deebi'ee kan yaadachiisu warri biltsiginnaa wajjiniin diggisii irra turanii diggisii filannoo irra turanii walii galanii diggisii filannoo gaggeessaa turan aangoo akkamitti qooddachuun yoo barbaachisaa ta'e keessattuu naannoo magaalaatti akkamitti qooddachuun yoo barbaachisaa ta'e qooddatan yookiin immoo sirnicha isaan barbaadan kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf federaalizimii kana hambisuudhaa fi warri wajjiniin diggisiirra turan warri wajjiniin mari'ataa turani sanbata duraa yookiin saatardee yookiin sanbata kana galgala shaggar paarkii Abiyyi keessatti egaa diggisii guddaa qabu cidha guddaa qabu sanarratti paartii keessan keessa hoggantoota gurguddoo lama warra hoggananii lama nu ergaa jedhanii gara paartii hundumaatti xalayaa barreessaniiru warra fagoodhaa dhufanii fi capital hoteelis qophii ta'uusaa itti himaniiru. Baasii isaan baasaniif hundumaaf immoo kabarii akka godhani itti himaniiti jiru. Egaa gama PPTnis kanatu hojjetamaa jira warri sirna tokko sirna tokkitti sirna qeenxee sana Itoophiyaa irratti diriirsu jedhani kana fakkaata. Egaa wanti itti dabaltoo jiraate gama kanaan zaak kana jennetti gama Ya gara Saudi Arabiyaatti dundabarre odeeffannoo amma dhufeetu jira. Odeeffannoo amma dhufeen Itoophiyaan duratti miidiyaalee lookaalii argaa ture amma gabaasa Aljazeeraan qabatee baheen Itoophiyaan bakka bu'aa European Union Foreign Ministry yookaan ministeera Haajaa Alaa Fiinlandii fi bakka bu'aa European Union Piik Haavisto nama jedhamu akka lammata natti hin dhufne akka biyya kan koo hin seenne jettee dubbachuu isee Aljazeeraan ammaan tana gabaasee jira. Gabaasa kanaaf yookaan nama kana wanta akkana jedhaniif kan saaxile immoo tibba kana haala Abiy Ahmad gochoota inni gochaa jiru saaxiluu irra darbee akkaataa keessattuu saba Tigraay guutuu Itoophiyaa keessaa haxaa'uudhaaf karoora isaan baafatanii jiran waan dhaqee hubadheerraa jedheeti miidiyaalee idil addunyaa irratti ibsuu jalqabuu isaarraa ka'uudhaan European Union ergamaa addaa nama ministeera Finland kan ta'ee fi ergamaa addaa European Union gara Itoophiyaa ergite akka lammata natti dhufne kan jedhu amma ibsa baasanii jiru. Ibsa kana Aljazeeraan qabatee bahee jira. Saniin dabalataanis ergamaa addaa Horn of Africa ta'eeti kan hojjetaa jiru. Ergamaan addaa pirezidantii Ameerikaa Jeffrey Feltmanis akka nutti hin dhufne kan jedhu waywaataa akka jiranidha. Keessaan dabalataan kan dhagahaa jirrus jaarsummaa guutuu addunyaatti ergatee jira Abiyyi. Europe, Ameerikaa bakka adda addaatti ministeerotaa fi ministeerdeetota adda addaa gara adda addaatiin ergateerraa jaarsummaan isaa osoo milkoofne hafee jira. European Union dabalatee biyyoonni adda addaa jaarsota inni ergate akka ofirraa ari'an dhagahaa jirra. Biyyoonni fudhanii simatanis waan jedhamtan hojiirra oolchitan malee wanti gatteenee mariidhaaf teennu kamiyyuu hin jiru kan jedhu akka itti himaa jiranidha. Gara Neezerlaanditti adde ministeera geejjibaa kan taate adde Daagmaayit Mogas faatu ergame gara Ameerikaattis warri ergaman akka dhokatanii deemanidha. Ameerikaanis fudhachuudhaaf akka qophii hin taanedha. Biyyoota Iskaandinaaviyaan biyyoota Arabaatti hundi ka ergaman hundi akka waan tokko malee galanidha. Liigiin Arabaas waliigaltee biyyoonni Arabaa Abiyyi dhaqee birrii biiliyoonotaan irraa fudhachaa jira jedheeti himachaa ture. Waliigalanii Kaataaritti ibsa Itoophiyaa irratti baasanii jiru. Egypt dabalatee Qatar, United Arab Emirates akkasumas biyyoonni adda addaa kan keessa jiran liigii Arabaa baay'ee liigii Arabaa Eritriyaanis keessa jiraachaa turte akka affeeramaa akka biyya affeeramaa tokkotti taateeti liigii Arabaa irratti hirmaachaa turte amma walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin uumteen kaaseeti akka liigii Arabaa irratti hirmaachaa hin jirredha. Liigiin Arabaa waltajjii Qatar keessa taa'een murteesseen Itoophiyaan dhimma hidhaa guddicha laga Abbayaa kophaa isii irratti murteessuu hin dandeettu. Suudaaniif Ijiptis
waliin Itoophiyaa wajjin ta'anii murteessuudhaaf mirga qaban kan jedhu murtee kenne ilaalchisee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa deebii deebiseen liigiin Arabaa dhimma kanarratti siin galchu kan jedhu baasee jira. Ministeerri haajaa alaa Dammaqee Mokonnin hin geggeeffamu tibba kana ibsuma biyya alaa kanarraa ergamu deebisuudhaan alatti hojii biraa hin qabu. Guyyaa guyyaadhaan deemtanii fuula feesbuukii isaanii waan miidiyaa irratti deebi'anii kennan akkasumas ibsa ambaasaadar Diinaa Muftii guyyaa guyyaadhaan baasu deemtanii ilaaluu dandeettu. Itoophiyaan addunyaa guutuudhaan wallaltee jirti. Wanti akkanaa seenaa biyya sanaa keessatti ta'ee hin beeku. Asiin akka jedhan yoo dhageettu Ameerikaan harka ishee nurraa haa kaaftu, Ameerikaan nurraa haa dhaabbattu jedhu garuu immoo guutuu addunyaatiin wal lolanii jiru. Kan si ajaa'ibu liigii Arabaa European Union Ameerikaadhaan wal loluurra darbanii amma immoo Afrikaa Unioniinis walitti ka'anii jiru. Gaafa beektaa Jawaarrirra deddeebi'ee waan tokko jechaa ture. Gaafa saba kan kee gantee diina jala deemuu kaastee saba kan kee arrabsite tasuma milkii wanti jedhamu si wajjin hin deemu jedhee irra deddeebi'ee dubbachaa ture Jawaar Mohammad jechuudha. Saba kana ganee, saba kana dhiisee, saba kana arrabsee gara biraatti dhaqee addunyaa guutuutu balaaleffataa jira. African Union maan akka fedhanitti warroonni diktaateroonni Afrikaa guutuun itti taphataa turan kuni Itoophiyaa irratti anonymously kophaa kennatti investigationii rakkoo Tigraay ta'e keessa deemnee qoranna jedhanii ministeerri haajaa alaa deebii kaleessa deebisee no qorachuu hin dandeessanii dhuftanii kophaa keessan hin qorattanii tasuma murtiin akkanaa murteeffame kun fudhatama hin qabu jedhee walitti deebisaa jira. Afrikaa Unioniin wal dhabdee, European Unioniin wal dhabdee, liigii Arabaatiin wal dhabdee, Ameerikaan wal dhabdee, United Kingdomiin wal dhabdee, biltsiginnaadhummaan humna addunyaa kana guutuu ofirraa dhorkee kophaa isaa biyya kana qabadhee biltsiginnaa keessa kan jedhu kan dinagdeen import exporting keessa hin jirre, kan turizimiin keessa hin jirre, kan biyyoonni G7 walii galanii Itoophiyaan dhiittaa mirga namaa godhaa jirtu kana rakkoo siyaasaa uumte kana waliin ta'anii yoo mari'atan malee furuu hin dandeenye jedhame guutuun addunyaa biyyi balaaleffatte tun guutuu addunyaa biyyoota 200 wayii kana hunda mo'adhee biltsiginnaa isinii fida jedhee abjuu Abiyyi odeessu namni fudhatee deemu anaaf ilaalchaan Abiyyi gadi nama ta'e anaaf ilaalchaan nama siyaasa addunyaa hubachuu hin dandeenye achuma bar biyyummaan ollaa Jibuutiin illee tuffattee Awaashi itti fayyadamuudhaaf anis mirga qaba hanga jechuu kan geettu biyyi adda baay'isawee biyyi Jibuutii jedhamtu tuni lakkoofsi ummata ishee nama miliyoona tokko gadi nama 700 800 kan qabdu jechuudha. Biyyi haganaatiin tuffatamtee biyyi Suudaaniin kiiloomeetira 100 lakkaa'amuun qabatamtee biyyoota hundaan tuffatamtee akkana deemtu kun addunyaa irratti bifa kanaatiin exist gooti. Isin bo'aa nuti badhaadhina biyya kanaaf finna warra jedhaniif badhaadhinni biyya kanatti fiduudhaaf deeman eenyu wajjin akka badhaadhina fiduudhaaf deeman kun egaa warruma jechaa turee fi jechaa ba'ee fi kan dhiifnu ta'a. Wanti biyya Arabaa keessatti ta'aa jiru waan baay'ee nama yaachisuudha. Gara kan kee deebi'ee keessattuu suuraawwan amma nu gahaa jiran akka argaa jirrutti waan baay'ee nama suukaneessuudha. Birrii miiliyoonotaan lakkaa'amu filannoo sobaa kana gochuudhaaf ittiin adeemaa jiran lammiilee kana baraaruudhaaf itti fayyadamuu dhiisanii nuti miidiyaa irratti iyyuu eegallaan amma gadi ba'anii lammiilee keenya Saawud Arabiyaa jiran deebisuudhaaf jedhanii bifa haaraadhaan kaampeenii haaraadhaan gadi ba'aa jiru. Lammiilee Saawud Arabiyaa jiran kanaan dura deebifneerra kanaan dura karaa adda addaatiin guyyaa guyyaadhaan feenee galchaa turre jedhanii OBN irratti gabaasaa bahanii lammiileen Saawud Arabiyaa jiran sagalee isaanii waggaa tokkoo fi walakkaa ol dhageessisaa jiran sagaleen isaanii dhagahamuu dhabe lammiin biyyaa bifa akkanaatiin bifa argaa jirtan kanaan ijoolleen Oromoo keessattuu baay'inaan kaas keessa jiran ijoollee Oromooti nama 35,000 hanga 40,000tti bikkamuutu mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jira. Waan si ajaa'ibu Dajanee kunniin dargaggoota bifa adda addaatiin waan akkanaa kana survive gochuu danda'u daa'imman akkanaa fa'aatu keessa jira. Waan achi keessatti argaa jirtu kana keessa daa'imman akkanaa kanatu mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jira. Daa'imman akkanaa kana yoo teknishaanonni kenna duubatti deebisanii mul'isuu danda'an arguu dandeessu. Daa'imman akkanaa kanatu Saawud Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessa jira. Maal jettamee waa'ee kanniini maal dubbattee maal jechuu dandeessa? Kuni siyaasa miti. Purely
siyaasa waan ittiin dalagamu yookaan waan mootummaa sana waan ittiin jennu iyyuu guutee jira waan kanaan kun amma abbaa akka argaa jirtu daa'ima qabatee daa'ima waliin hidhamee jira wanni dhuma xuuxxoodhuma daa'ima kanatti kennu yookaan waan as jijjiiratu iyyuu hin qabu namoonni baay'een hidhamanii bifa akkanaatiin dararamaa achi keessa rakkoo sammuutiin du'aa as keessaa qabaan namoota baay'eetu jiru. Kana uduu godhamu Abiyyi diggisii filannoo bilisinnaa sobaatiif olii gadi fiigaa lammiileen Itoophiyaa ni badhaadhu jechuun ani kana jecha ittiin jedhee ibsuun qabu dajanne sitti hin deebisa. Gaari dagaa amma kan lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkatan kana dura immoo mana hidhaa Yemen keessatti gubatan irra deddeebinee kaasaati jirra. Yeroo baay'ee yeroo rakkina jiru nuti kaafnu akka waan rakkinuma duwwaa barbaanneetuma dubbannu wayiitti fakkeessaniiti kan deebisanii akka propaagandaatti itti fayyadamuu yaadan. Ilmi namaa bifa kanaan mana tokko keessatti yeroo hidhamu rakkina biraatu dabalatee fida. Namni amma kana as keessaa dhibee adda addaa qaba. Dhibee adda addaa walitti dabarsuu mala. Egaa odeeffannoo har'aa keessattuu warri afaan Oromoo hojjetan kutaan afaan Oromoo oduu hojjetanii namoota achi jiranitti bilbilanii dhuguma wanti Itoophiyaa warri Itoophiyaa kun warra aangorra jiranii mootota faa wajjiniin ta'anii suuraa isaan ka'aa jiran kana quba qabdu gama keessaniin wanta argattan jira abdiin jira jedhanii yeroo gaafatanitti abdiin ammaatti arganne tokkollee hin jiru. Siruma sababa adda addaatiin yoo xiqqaate namni torba nu jalaa gaaga'ameera kan jedhudha kan odeeffannoo nuu kennan Zaak kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Rakkoo kanarratti immoo deebi'anii namni torba yeroo gaaga'amu egaa maal akka ta'e ilaali. Kana nutu kun kanatoo jiru keessattuu gama Itoophiyaatiin kan jedhamaa jiru. Kana dura ambaasaaddarri achitti ramadame tokko warra mootota wajjin dhaqee footoo ka'uudhaan rakkina isaanii hiikuuf jirraa jiranii. Har'a immoo salaam ministeer kan jedhamu tokko ministeerri nagaa irra deddeebinee akka jiru biyya duratti ammatoo keessattuu jallisiin kun hin babal'atin biyya bokkaa yookiin laga hin qabnetu ministeera masnoo yookiin immoo jallisii yookiin immoo kan qonnaa jedhanii kaa'u turanii akkasitti walitti qoofamaa ture. Yeroo ammaa kana biyya nagaan hin jirre keessatti ministeera nagaati kan jedhamu ministeerri suni maal jedha afaan Amaaraatiin kan isaan barreessan sana yoo dubbifte Zaak baay'ee si dhiba. በሳውዲ አረቢያ ያሉ ቀሪ ዜጎች ይላል ቀሪ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ በልዩ ሁኔታ እየተሰራ ነው ይሉ እጋላለ ቀሪ ዜጎች ይሉ አካዋን ከነዱራ ኡመተ ባየ ገልቸኒት ይወጥናቴ ኡመነች ጀዳኒ ካንኩማ ድግደሚሸኒ አንገ ኩመ ሶዶማቲ ከረከነ ሂንገለ ማለ ጀቻ ጅራን ቀሪ ዜጎች አካዋን ነምን ጥቆን ተኮ ሀፌ ወይ ፈከሰኒት ገራ ሚኒስትራ ሰላም ሚኒስትር ጀሩ ካናኒ ከንብሰኒ ካምብራሞ ቢየት ዴቢሱዳን ለመመለስ በልዩ ሁኔታ እየተሰራ ነው ጀሩ በልዩ ሁኔታ እየተሰራን ኮ ማልን ጀዳኒ ነሞኒ ዮጋ አካ እንጋፈነ ሰላም ሚዲያን ቢየ ሰናጅራ ማልን በልዩ ሁኔታ ወከን ቢፋ አዳቲን ወጀታ አረት ጅራ ካን ጀዳን ኢንኩኒ እደጀል ቀበሜ ወጋ ሄዱ ተኤራ keessattuu idda ijoolleen kun rakkanne jedhanii warri Saudi Arabiyaatti mana hidhaatti namani waggaa tokkoof walakkaa darbeera. Kanaaf baliyyuu huneetaan isaan yeroo uummanni kun rakkataa jiranii baliyyuu huneetaa isaan hojjetaa jiranii kan maal akka ta'e baay'ee kan nama dhibuudha. Garuu kan nama gaddisiisu akka odeeffannoon achi nu ga'etti namni torba nu jalaa gaaga'ameera jedhu. Egaa kana kanas hordofnee kan gabaasnu ta'a. Ammas irra deebinee warri gurra qaban yookiin ijaan arganii yoo hin argu ta'e yoo hin dhaga'u ta'e gaafin namoota kana waan biraa miti gara biyya keenyaatti nu deebisaadha kan jedhu. Kanaaf immoo qophii addaa yookiin immoo qophii addaa tokko waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Biyyoonni uummata isaaniitiif yaadanii yeroo gabaabaa keessatti iddoo waraanni jiru, iddoo balaan jiru, iddoo biddi jiru keessa yeroo tokkotti kaasanii fudhatanii ittiin galu. Namoota kana biyyatti deebisuudhaaf ቀሪ ዜጎች jechuun namni 25,000 amma 30,000 jiru
qarii zeegochi jechuun yookiin immoo bifa addaatiin waggaa lama daangootti dhufanii yeroo jalqabaa sana pileenii isaatti Abiyyi fudhatee deeme malee daangootti dhufanii waggaa 3 kanaaf baliyyuu huneetaa እየተሰራ ነው kan jedhu sobaniituma media consumption media dhumaa fi ittiin agarsiisu takka mootota wajjin suuraa ka'u takka immoo ibsa akkasii kennu kanaaf ummanni keenyas haa ta'u hawaasni addunyaa iddoo jirutti jarri kun amma furmaata argatanitti warri Saawudii mana hidhaa keessa jiran kun amma furmaata waaraa argatanitti sagalee isaanii dhageessisuutu irraa eegama nutis gama keenyan yerootti hordofne kan sagalee isaaniif taanu ta'uudha kanasumaan ibsuu barbaannu Zaak. Xiqqoo namatti ulfaata kana booda dubbachuun illee daa'imman akkana namoota ijoollee hojjetanii ofirra darbanii biyya jijjiiruu danda'an dubartoota bifa adda addaatiin laalda jenna namoonni kunniin yeroo baay'ee kan jedhamu karaa seeraan alaatiin maaf biyya sana dhaqanii waan adda addaa jedhanii faa argumentii hin taane yeroo kaasan argita namoonni kunniin odoo biyyatti itti mijate osoo haalli biyya jiru itti tolee biyyaa bahuudhaaf namni dirqamu kamiyyuu hin jiru tokko cunqursaadhuma siyaasaa bifa adda addaatiin hojiin dhorkamee carraa hojii dhabee ilaalcha siyaasaa isaatiin nama adamsaa nama hidhaa waan adda addaatiin waan rakkisaniif ijoolleen gamas ceetee jirtuyyuu baay'inaan diinagdee caalaayyuu sababuma rakkoodhuma siyaasa ilaalcha isaan qabaniin wal qabatee gandarraa kaasee hanga godinaatti godinarraa kaasee hanga naannootti akka itti jiraatan dhabaniiti warra biyya gadhiisanii deemanidha kun beek haftee warra qurxummii galaana diimaa irraa hafee biyya sana gaheedha kunniin warri as gahee bifa akkanaatiin jiru kun haftee galaana irraa warra hafe engadda BBC'n gabaasa dokumentari qabatee bahe tokko ilaalaa turre dokumentari sana keessatti ijoolleen kenna waan keessa darbanii biyya sana gahan waan isaan ta'anii iddoo sana gahan yommuu ilaaltu namummaa keettu si jibbisiisa maalinni like hiika jireenya addunyaa kanarra jiraadhe maal kana erga argeen booda waan hamaa kana caalu maal arguudhaaf jiraadha si jechisiisa yeroo akka adda addaa miilli isaanii midhamee waan nyaatan dhabanii bishaan dhugan dhabanii qilleensa saharaa sana keessatti gammoojjii saharaa kana keessatti yoo dhuman qurxummii galaana diimaatiin yoo nyaataman yoo argitu mootummaan biyya keessatti paarkii fi bakka footootti kaan adda addaa yoo hojjetuu fi saniin badhaadhina irra jirra yoo jedhan yoo dhageettu maalinni jireenyummaan hiikkaadhuma jireenyaa hiikkaan ilma namaa namni tokko mootummaan tokko biyya tokkoof nan cinqama yookaan lammiilee tokkoof nan cinqama jedhu hiikkaa isaa wallaalta mee iddoo lammiileen kun jiranitti iddoo namoonni kun akkana ta'aa jiranitti iddoo bifa akkanaatiin daa'imman kun mana hidhaa keessa jiran keessatti filannoodhummaan ati filannoodha jettee diggisi asiif achi deemaa saba shira siyaasaa asii achi ofaa kaan hidhaa kaan ajjeesaa yeroo itti deemtu moo silaa warrootuma hiite warrootuma bakka adda addaatiin gootu wajji taatee mariin yeroo ammaatti teettee godhuu qabdu lammiilee kana akkamitti baraarraadha waan si ajaa'ibu yeroo isaan ammaan kana badhaadhina guddanni achi kenni jedhan keessatti UNICEF dheengadda ibsa baaseen lammiileen biyyattii miiliyoona 24 ol ta'anii rakkoo midhaan nyaataatiif saaxilamanii gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisa jedhee baase. UNICEF jechuun addunyaa irratti biyyi lammiileen haganaa keessatti rakkate hin jiru jedha gabaasa sana keessatti. Addunyaa irratti biyyi akka Itoophiyaa lammiileen rakkoo midhaan nyaataatiin rakkatan hin jiru jedha. Asiin immoo dhufanii OBN irratti misingaadha qamadii keessa taa'anii footoo ka'a. Udu'aati beeloftu garaa kan kee beelaa si quubsan garaa kan kee beelaa kawaa tokkoof keessaa hin qabne lammiileen hundi akka nyaataa bulaaruu godhanii si qopheessan kuni anaaf gaaga'ama lammiilee irra gahee caalaa diraamaa miidhaa lammiilee irra gahanitti diraamaa taphachuu ati odoo nyaattee hin bulle nyaattee bulaatte yoo sin jedhe namoota si gargaaran baay'isawee addunyaa irratti atakaroo addunyaa kana wajjin seenaa jirtu lammiilee kana irratti wantoonni qabatee dhufu waan hamaatu qabatee dhufa gargaarsa addunyaa kanniin biyyoota kanniin irraa argamuun lammiilee kanniiniif carraa hojii banu lammiilee kanniif gargaarsa nyaataa gochuu naqasii bal'aa sindee jedha Shimallis Abdiisaa biyya ummanni akkanaa biyya ummanni bifa akkanaatiin keessa jiru keessatti ummata kan kee qallabu erga dandeesse booda addunyaa yoo abaarte kallee rakkoo qabu ummata kan keetiif
midhaan nyaataa gahaa qopheessuu bakka hin dandeenyetti ummata kan keetiif qonna gahaa qopheessuu bakka hin dandeenye keessatti ummata kan keetiif jallisii gahaa qopheessuu bakka hin dandeenye keessatti ummata kan keetiif rakkoo siyaasaa furtee ummanni kan kee akka biyya keessa taa'ee oomishaa fi oomishtummaan dabalu godhuu biyya hin dandeenye keessatti naqazee bal'aa sindee jettee nama arrabsuun biyya biraa arrabsuun anaaf lammiileen asitti saaxilamanii bifa akkanaatiin jiran kun kan biyya keessaas argaa hin jirru malee haala hamaa kana caalu keessa akka jiranidha kan mul'atu. Lammiileen miiliyoona 24 gahan hanqina nyaataa guddootiin akka wanni jedhaa jiranidha. Kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Dajanii xumuree jira gara kan keetti hin deebi'e. Gaariidha. Baay'ee nama dhukkuba keessattuu nama ijoollee xixiqqoo kan harkatti baatee yeroo namni faana rakkatu namni ijoollee qabuu fi waa'ee ijoollee beeku silaatti dhaga'amuutu irra jiraata ture. Yeroo ammaa kanatti paarkii adda addaa keessatti baasiin ba'amu. Kan biraa dhiisatti shaggar paarkii keessatti warra filannoo irratti wajjin hirmaataa turan sana diggisiin boru qophaa'u kuni yeroo ijoolleen kun gamanatti rakkataa jirtu duwwaa ta'uu hin ta'in zaak baalee keessattuu gara gama gammoojjitiin kara gendhiiriin qabatee jiru kanatti kara saawwennaatiin qabatee jiru kanatti rakkataati jira. Ummatichi akka malee beela'eeti beelaan rakkataati jira. Horiinsa bashii dhibee hin beekamne wayiitiin haaraa kan dhufeen ummata kana jalaa horiin dhumaati jiru du'aati jiru. Egaa gama tokkoon hongeen hin jira. Gama tokkoon immoo dhibee hin beekamne wayiitiin ummata jalaa horiin dhumaati jira. Lafa kanatti dhiyeenya kana Shimallis Addunyaa daawwannaadha yeroo dhaqetti Shimallis Abdiisaa yeroo dabballeeniif kaadireen naannoo sanatti geessanii iddoo xinnoo bokkaan jiru iddoo garbuun baalee jiru keessa dhaabatanii footoo kaasisanii OBN dabarsaa turan. Garuu gammoojjiin baalee yeroo dheeraadhaa fi sababa hongeetiin kan ka'ee fi sababa immoo dararama mootummaan sun irraan ga'u gama biraatiin liyyuun poolisiin naannoo Somaalee irraan ga'aa tureen rakkina guddaa keessa jira. Beelahaati jira. Garuu warri Finfinnee jiran paarkii adda addaa ijaarratanii akka ijoollee makiinarra taa'anii shoggee taphachuu akkasumas immoo egaa kuno warra diggisii yookiin immoo cidha wajjiniin turan irratti kan akka boruu fa'aa walitti qabamaniiti diggisi sana diggisanii dhiichisu ni sirbu jechaadha. Egaa yeroo kanatti uummanni keenya keessattuu Saawud Arabiyaa duwwaa otoo hin taane kan akka Yemanii fi iddoo biraatti mana keessa warra gubataniitu jira. Dhiyeenyum kan akka gabaasne egaa yoo gurra qabaatanii kana dhagaanii uummata kana gara biyyaatti haa deebisan jenna. Egaa isaanis kan gaafatan biyya keenyatti nu deebisaadha. Sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruu fi gama kanaanii kanumaan dhaabnee walumaa galatti har'a kan irratti asii mari'achuudhaas baane inni guddaan ibsa woboon baase irratti ibsa woboon baase immoo tokkoon keessa deemnee agarsiifnee turre. Keessattuu filannoo kanaan wal qabatee kan mootummaa Itoophiyaa aarsaa jiru akka dubbatte ministeerri isaanii kan biyya alaa ibsa afaan Ingiliishiitiin baase yookiin Ingiliffaan baase keessattuu bakka bu'aa yookiin ergama warra gamtaa Awurooppaa kana akka malee arrabsuudhaaf yookiin balaaleffatee beekaa Avistoo kan jedhamu kuni kanarratti kan inni gurra isaatiin dhaga'e jedhee uummata warra Tigraay kana waggaa 100 ajjeesuudhaaf karoorfannee kan jedhudha. Kanammoo oduu keenya keessatti sagalee nama kanaa dhageessifneeti. Namni kuni bakka bu'aan Awurooppaa tokko dhufee wanti inni asitti sobuuf hin jiru. Akkuma kanaan dura uummata Oromoo waggaa 100 yookiin 1000 duubatti deebifna jedhan sana akkasuma egaa uummata Tigraayis waggaa 100 ajjeefnaa kan jedhu dubbatan sana deebisee dubbatee jira. Namichi Izeemaa kan kana dura alaabaa Ameerikaan guba jedhe kana dura yeroo inni dubbatu keessattuu warra siyaasaa wajjin ture wajjini gara Tigraay kanatti seexan illee dhufee yoo nu faana qabsaa'ee nuti rakkoo hin qabnu jedheeti namoota naannoo sana yookiin uummata naannoo Tigraay jiru sana seexan illee dhufee akka isaan ajjeesu fedhii akka otoo danda'ame fedhii akka qaban mul'isanii. Egaa yeroo ammaa kana Foreign Affairs kan Itoophiyaa ibsa baaseen
Pekka Visto kana nama Finlanditi kan immoo inni bakka bu'ee Itoophiyaatti deddeebi'aa ture gamtaa Awurooppaatti baay'ee balaaleffata akka jiranidha. Kana biraan diraamaa biraas mul'ataa jira Zaak. Boordiin filannoo biyyattii suni qaama komishinii mirga dhalaa namummaatiif falmadha jedhu kanuma biltsiginna kan Dr. Daani'el Baqqalaatiin hoogganamu filannoo irratti argamtee yookiin taazzaabii isa jedhan sana ta'uu hin dandeessu jedhanii egaa karaa ID ittiin darbanii dhorkatanii akka jiranidha. Kana yeroo laaltu isaanuma keessayyuu frikshiniin akka jirudha. Frikshiniin guddaan kun immoo keessattuu akka miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiranitti olaantummaan PP'n Amaaraa yeroo ammaa kanatti yookiin immoo biltsiginnaan naannoo Amaaraa biltsiginnaa naannoo Oromiyaa jedhamtu irratti argataa jirani gara fuulduraatti isaanumayyuu nagaa hin fidu. Kanaaf filannoon kun keessodhuma paartiin sanaatu ofiifuu jijjigaadha. Nagaa biyya sanaaf otoodhumallee ta'ee hin fidu kan jedhani. Kanarraa ka'uudhaa waluma galatti kanarraa kana fakkaata Zaak tarii warra booda dhufanii ibsa woboon baasee teknishaanonni keenya nutti agarsiisanii isa irra deebinee agarsiisuudhaan sagantaa keenya kan raawwannu ta'a. Egaa ibsa woboon baase kana keessatti filannoo ilaalchise filannoon sirna faashistii utubuudhaa fi gaggeeffamurraa qooda fudhachuun yakka ofii fi saba ofii irratti dalaguudha kan jedhu kan woboo ajajni olaanaan woboo kan baase. Egaa waan filannoo kana callifnee ilaallee waan rakkoonni fidu 5 gara 7 ta'uu edda tarreesse booda wobooni dhuma irratti kan kaa'e akka formaataatti gochuu kan nurra jiraatu guyyaa filannoo kana filannoo fakkeessii kun gaggeeffamurraa qooda fudhachuu dhiisuun dirqama Oromoo maraati. Guyyaa kanatti PP'n uummata nagaa irratti balaa dhaqqabsiisuu waan maltuu fi ijoollee fi namoonni gaheeyyiin maatii akka manaa hin baane manatti ittisuun barbaachisaa akka ta'e guyyaa filannoon kun gaggeeffama jedhutti sochiin geejjibaa akka bakka bakkatti hin sochoonee ogguramuu akka qabu. Egaa filannoon kun miidiyaalee idilee ta'anii fi kan hawaasummaa keessattuu kan Oromoo saffisaan waan achitti keessa deemaa jiru akka gabaasanii fuula karaa hawaasummaatiinis haa ta'u kan idilee kan gama kanaanii gabaasuudhaanii odeeffannoo jiru hawaasa addunyaatti akka beeksisaniin filannoon kun kijiba waan ta'eef gaggeeffamuu dhiisus Oromoo akka bakka hin buune. Kanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo dirqama ulfaataa kan lubbuu isa gaafatu ofitti fudhatee galmaan ga'uu fi socho'aa jira. Kanaaf uummanni Oromoo hundumtuu dhimmi kun akka milkaa'u gufachiisuun filannoo biltsiginnaa kun akka milkaa'u iddoo hundumatti sochii gochuudhaani filannoon sirna faashistii yoo ta'u gaggeeffamu kun akka fashalu dhaamsa keenya dabarsina kan jedhudha. Egaa sa'aatiin keenyas deemaa jira. Ergaa har'a qopheessines kanuma fakkaata. Wanti naafii jettoo jiraachuu baate Zaak kanumaan fenna. Waan dubbachaa turetu xiqqoo keessa wanni nama jedha malee diraamaan mana biltsiginnaa keessa jiru waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Ofii isaati interview godhameeti ofii dhuma isaati miidiyaaleedhaan hin dabarsinaa jedhee akka waan miidiyaaleen bilisummaa qabanii gaafii fi deebii inni godhee ugguruu danda'anii taasisuudhaan kaleessas diraamaa tokko taphatee ture Abiy Ahmad jechuudha. የጥሞና ጊዜ ስለሆነ የምርጫ ቅስቀሳ እንዳይሆን ቢፋ አከሲቲን አከሲት አከ ሂንደርቢነ ዋጅር ብሮድካስት ኢትዮጵያ ጋፊ ዴቢ ሙምች ሚኒስቴራ ወኒ ጀድ ጉሬ ጅራ kan jedhu fakkeessanii baasanii Abiy seera gadi seera olii miti jechuudha fi kanaaf dubbachaa turreetu xiqqoo wanni nama jedhame beta Zaak achirratti nama tokkotu komentii godhe diraamaan gara Ameerikaa kanatti beekamu tokko kan namni lamaan taphatan wayi isa natti fakkaata Saturday night show jedhan tokkotu jira kan gara ammoo kan ijoollee natti fakkaatan no kan Jerry Tom and Jerry isa fakkaata jedhani kunis kan ta'aa jiruu fi Abiy seera olii miti kan miidiyaa kan seera gaditti yoo jarri sun dhorkanis nafa jechuudha fi diraamaa isaan taphataa turani kanatu namni kun yeroo Jerry and Tommy natti fakkaata diraamaan Abiy kun kan jedhudha. Ni lammataallee kan kolfaan nama ajjeesuu fi
tibbaa darbee yoo yaadatte namni kenna qabxii dootii waliin qabsiisaa ilaaluu qabna waan baay'ee godhamu keessatti. Tibba kana waa'ee Feesbuukii sobaa warri Abiyyi qofa godhan irratti xiyyeeffatamee deemaa ture. Yoo yaadatte torbee tokko gara duubatti yoo deebinu Abiyyi Afrikaa keessaa sheerii fi laayikiin Feesbuukii isaa akka ajaa'ibaa ta'uudhaan akkana tokkoffaa ta'e wanni keessaa laayikiin footoo isaa namni isaa gahu hin jiru jedhanii gabaasanii turan. Feesbuuk immoo oduun ture nama saaxilaa beektaa wanti karaan sobaan darbitu dootii isaa walitti qabsiifnee ilaaluu qabna. Wanti dhengadda Feesbuukii sobaa fuulawwan Feesbuukii sobaa hagana cufne jedhanii waan jiru keessaa galaana keessaa cilfaadhaan waa xiqqoo kaasan. Peejiiwwan Feesbuukii sobaa kumaatama hedduudhaan lakkaa'aman akkuma Abiyyi maxxanseen laayikii akka godhanii fi Abiyyi nama jaallatamaa biyya sanii keessa akka ta'e mul'isuudhaaf akka sheerii godhan ramadamanii waajjiraaleen koominikeeshinii mootummaa gubbaarra hanga gadii jiran as soon as Abiyyi akkuma waa takka maxxanseen kutaa social media jedhamu qopheeffatanii qabu waajjiraaleen communication share godhu isa jalatti comment godhu jaallatamaa kenna mootii kenna akkana jedhu waan ajaa'ibaa uf jaalala isa dhumaa isa maraattummaadhaan nama ga'u gahee Afrikaa keessaa commentiif share laayikiidhaan namni ga'u hin jiru dhaabbanni akkana jedhamedha. Facebookiin immoo deebisee dhengadda gaafa saaxilu achi keessa maal jedhe warri Feesbuukii sobaa kun kan mootummaadhaan wal qabatee uggurame kun jedha. Wal jalatti koomenti godhuu jedha. Wal faarsuu jedha. Waan mootummaadhaan wal qabateedha wanti isaan sheer godhanii jedha. Jibbiinsa adda bilisummaa Oromoo fi kan sirna federaalizimii keessattuu sirna biyyattiin ittiin bultu jedhamu sirna federaalizimii irratti warra geggeessuu jedha. Waan kanneen walitti qabsiiftee yoo ilaaltu namichi kun diraamaa taphatee paarlaamaa keessatti argamee maal jedhaa ture? Waaqa keessan sodaadhaati. Facebook irra teettanii oduu sobaatiin nun jeeqina oduu sobaatiin akkana nun godhina namichi jedhaa ture oduu sobaa gabaasuudhaan waan sobaa gochuudhaan insa wajjin ta'ee wanti inni dalagaa ture addunyaadhaan bifa akkanaatiin ifa bahuun kuni wanni kufaatii isa dhumaa du'aatii isa dhumaa maraattummaa isa dhumaa waan hedduu nama jechisisuu danda'u kaleessa odeessaalee irrattis waan baay'ee waan keessaa kaasaniif irra itti jedheeti waan baay'ee onni nama jedhu xumuree jiraadha jenne. Galatoom Zaak gara yeroo warra Facebook arbanya jedhanii dhaaban tokko yoo yeroo gabaabaa keessatti gara nama 2,200 biyya keessa biyya alaa keessatti gadi dhaaban turan. Kuni waggaa tokko dura. Yeroo ammaa kana meeqa akka ta'e warri dhengadda qabanii jedhan sunu agarsiisaniiru. Yeroo waggaa tokkoon dura nama gamara 2,200 yeroo tokkotti bobbaasan kan hundumaa fi maallaqatu kaffalamaa jechaadha warra Facebookidhaaf social media adda addaa irratti kana kaffalamuu fi duwwaatu hin taane odeeffannoon keessattuu kennamaaf gara hooggantoota biyya sanaatiin. Egaa beektaa umurii keenyatti kan argine warri diktaatar ta'an kuni warra abbootiin irree gara dhumaa irratti